Akkam jirtu nagaa keessanii faamilii koo har'ammoo akkuma gaaffiinaaf dhiyaateeni deeya diidaasii irratti maaloo viidiyoo nu hojjedhu jennaan kun har'a viidiyoo dheeraa isiniif hojjechaan jira. Deeya diidaasiin yookiin immoo artikiliin ni jennu akkamitti fayyadamnaa yoom fayyadamnaa isa jiru har'a guutummaa isaa waliin ilaalla. Artikilii deedidaasii kana yeroo fayyadamnu saala ittiin adda baafachuuf saala dhiiraa dubaraa kanneen jennu jechuudha. Akkasumas yeedes noomen hat einen beglaayita akkas gaafa jennu maqaan kamiyyuu afaan jarmanii keessatti yeroo hundumaa gaggeessituu qabaa jechuudha yookiin immoo maxxantuu qabaa jechuudha. Itti aansuunis akkasumas vor dem Nomen steht immer einen Artikel. Akkasumas maqaa fuuldura yeroo hundumaa artikilii kanatu jira jechuudha. So artikilii kana akkamitti fayyadamna ree? Kan artikiliin kana gaafa fayyadamnu noomanii fi maqaa so mention namootaaf jechuudha. Mention zum Beispiel wie Tiere, Pflanze, Dinge und Berufe. Akkas gaafa jennu namaa fi abbaa, haadha, maatii warreen jennu faamilii, faataa, mootaa, kenda. Akkasumas tiireef gaafa fayyadamnu immoo yookiin immoo beelladaa fi bineensaaf gaafa fayyadamnu tiiree hund katse akkasumas bineensota baay'eetu jira jechuudha. Akkasumas filaansanii fi fayyadamna. Filaansaniif immoo gaafa fayyadamnu jechuun biqiltootaaf kan akka rooze, giraas, viise akka jechuun margaaf yookiin immoo ilillii yookiin abaaboo isa jennuuf fayyadamnaa jechuudha. Dingee gaafa jennu immoo meeshaaleef fayyadamna. Meeshaalee mana keessaa kan akka soofaa, tiish warreen akka kanaa fi fayyadamuu dandeenya jechuudha. So deerii yookaan immoo maskuliinii deerii gaafa jennu saala dhiiraa bakka bu'aa. So warreen saala dhiiraa bakka bu'anii kan akka guyyootaa, ji'ootan fi akkasumas waqtiileen afaan jarmaniffaan die Tage, Monate und Jahreszeiten. Akkasumas Himmelrichtung yookiin immoo kallattii ittiin ibsachuu fi fakkeenyaaf kan akka kaabaa, dhiyaa lixaa warreen jennu Himmelrichtungen jedhamu. Isaan hundi isaanii deerii fudhatu. Akkasumas immoo Automarken und Zugmarken gaafa jennu tireenii yookiin baaburri konkolaataa maarkiin hundi isaanii deerii fudhatu. Itti aansuun deerii daazii akkasumas kan warreen fudhatan kan ittiin baafannu tokko dhuma isaanii irratti. Fakkeenyaaf endungiin deerii warreen fudhatan kana link arrii kana warra dhumarratti dhufanii akkasumas inni arrii akkasumas eg warreen dhuma isaanii irratti yeroo dhufani atomaatishii deerii fudhatu jechuudha. Akkasii jechuun dhuma isaanii irratti illee barreeffama tokko dhuma isaanii irratti illee murtaa'uu danda'a jechuudha. Artikilii isaan fudhatanii fakkeenyaaf der Rentner, der Honig, der Frühling yoo jenne dammaaf akkasumas immoo warreen namoonni sooruma ba'anii afaan jarmaniffaan reentinaa jedhamu.
akkasumas waqtiileen jedheen jira sila hundi isaanii deerii fudhatu jechuudha. So amma karaa tokko guyyootaaf fayyadamna, inni lammaffaa ji'ootaaf, inni sadaffaa immoo waqtiif akkasumas aawutoo maarkii aawutoo tireenii ta'uu danda'a. Warreen kanaaf deerii fayyadamnaa jechuudha. Amma inni itti aanu immoo maal ilaalla? Artikilii D ilaalla. D gaafa jennu D'n famaniinii yookiin immoo saala dubaraa bakka bu'aa jechuudha. Saala dubaraa warreen jennu kan akka dimuutaa, diitooktaa akkasumas warreen saala dubaraa fudhatanii meeshaaleen illee jiru waa hedduutu jira walumaan ilaalla. Akkasumas baay'inaa fi pluraalii irratti fayyadamna jechuudha. Pluraalii warreen ta'an hundi isaanii artikilii kamiyyuu qabaatan yeroo baay'ina ibsinu D fudhatu. Akkasumas warreen dhuma isaanii irratti height, IE fudhatanii D fudhatu jechuudha. Zum Beispiel die Bäckerei, die Schönheit, die Gesundheit warreen jedhaman kuni dhuma isaanii irratti ilaallee murteessuu dandeenya jechuudha. Warreen D fudhatanii kana fakkaatu. Warreen daas fudhatanii jechuudha. Daasii warreen fudhatanii baay'inaan maaliif fayyadamna? Furdii saaken yookiin immoo dinya warreen jennu jechuudha. Meeshaaf fayyadamna jechuudha. Kan akka meeshaa das soofaa, das beet jennee meeshaa mana keessaatti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Akkasumas isaaniin illee dhuma isaanii irratti hundoofne fayyadama isaanii ilaaluu dandeenya jechuudha. Daas gaafa jennu niwutiraaliidha. Yeroo baay'ee fakkeenyaaf kanneen akka faarben yookiin immoo halluun artikilii daasii fudhatu. Sila akka jennetti artikiliin saalaan adda hirameera jechuudha. Hin beeku saala isaanii irratti hundoonee fayyadamna miti. Saala dubaraa, saala dhiiraa akkasumas niwutiraalii. Garuu afaan Jarmaniffaa keessatti Ausnahmeweise jedhamee kan murtaa'ee taa'etu jira. Innis namootni warra artikilii daasii fudhatan fakkeenyaaf daa'imaan das Kind jenna. Akkasumas das Mädchen, das Baby. Warreen kuni namoonni saala dhiiraa yookiin dubaraa akkamittiin daasii ta'ee jettanii yaaduu dandeessu. Jechoota afaan Jarmaniffaa keessatti tokko tokko darbee dhuma isaanii irratti murtaa'etu artikiliin kennameefi. Zum Beispiel das Mädchen gaafa jennu dhuma ishee irratti maal argina? Shin yookiin immoo CHN qabdi waan ta'eef artikilii daasii kennameefi jechuudha. Fakkeenyaaf das Museum yeroo jedhu UM dhumarratti dhufa. So endungii isaanii irratti illee ilaallee artikilii kun D fudhata. Kun immoo daasii, kun immoo D jennee fayyadamuu dandeenya jechuudha. Wichtig barbaachisummaan isaa yeroo baay'ee kan irratti ilaallee fayyadamuu nurra jiru artikilii gaafa fayyadamnu baay'ina irratti dogongorri uumamu baay'inaan. Zum Beispiel ein Auto konkolaataa tokko baay'ee yeroo ta'u immoo die Autos jenna. So yeroo baay'ee artikilii kamiyyoo ta'e baay'ina irratti maal fayyadamna? D fayyadamna. So warri faamiliin koo mana koof haaraa taatanii yuutuubii kiyyaa sabiskiraayibii godhaa. Namoota afaan Jarmaniffaa barachuu barbaadan bira gahaa. Anis yeroo yeroon viidiyoo akka isin hojjedhu waadaa isiniif hin seena. Akka irraa barattan immoo abdiin qaba. Gaaffii yoo qabaattanis immoo comment sectionii jala naaf kaa'aa. Yeroo gaarii qabaadhaa. Isiniin jaalladha faamilii hunduma keessan galatooma.